Sagale Oromia Freedom Media. Oromia Freedom Media. Eeyyan Oromia Freedom Media dambali gungumoo ummataa kan ta'e. Rogga baabaa keessatti hordoftoota hedduu horachuutti kan jiru. Seenaa aadaa duudhaa akkasumas eenyummaa Oromoo addunyaaf kan ibsu. Qophiilee adda addaa irratti hayyoota hedduu kan simate. Oromia Freedom Media dhaloota barsiisuu fi odeeffannoo akka qabeessa ta'e gabaasuuf kan onnate. Oromia Freedom Media kiyya keetiin. Keessan kenna. Oromia Freedom Media kiyya keessan kenna. Kanaafuu miidiyaa kana haa gargaarru bira haa dhaabbannu. Kanaaf waan ofii abbaatu jabeeffataan ammoo aadaa kenna. Maarree Oromia Freedom Media balbala isaa banee natumsaa na bira dhaabadhaa isiniin jedha. Oromia Freedom Media dambalii gunguma ummataa miidiyaa dhalootaati. Odeeffannoo wayitaawaa fi isa sirrii haqa qabeessa ta'e kan gabaasu taateewwan biyya alaa fi biyya keessaa hawaasa isaatiif kan dhiyeessu. Aadaa, seenaa, duudhaa, barnoota, siyaasaa akkasuma hawaasa dinagdeedhaan ijaarame arguun kaayyoo fi mul'atu Oromia Freedom Mediaati. OFM sagalee ta'ee sagalee sabaa hidda tokko qubsuma lafaatiin walirraa fagaatee jiraatuun walitti kaleessa. Ilmaan biyyaatiin biyyaaf kan dhaabbate Oromia Freedom Media dambalii gungumoo ummataa jabeessaa jajjabeessaa. OFM haa deeggarru. OFMif haa tumsinu. Akkuma dhaamsi kenna kun isin ga'een harka keessan nuu diriirfadhaa isin jenna. Eeyyan Oromia Freedom Media haa deeggarru. Oromia Freedom Media nagayaaf dhaabate. Nagaya lallaba. Saba cunqurfamaaf sagalee ta'uun dhaqqaba. Maal kana qofaa? Sirna dimokiraasii fi mirga wal qixxummaa lallaba. Kan bahaa kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaamu. Obbolaan kenna martuu wal taanee waliin taanee kunoo miidiyaa kenna guddisuuf kaane. Oromia Freedom Media dambalii gunguma ummataa ifa baasaa haqaa miidiyaa hawataa keessanii jabeessaa waan ofii abbaa jabeeffataa. dhaloota haarawaaf filannoon keessan Oromia Freedom Media dambalii gunguma ummataa haa ta'u. Eeyyan dhaloota haaraaf filannoon keessan Oromia Freedom Media dambalii gunguma ummataa haa ta'u.